bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata waxabajjii 19/2018 ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi walaloonni warraaqsaa qaama sagantaa keenyaa har'aati. Isin keessummeessaa kasii waliin turuun ibsaa dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduutti isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa irraa qabadee dhiyaadheera oduu waliin anciibsaa mardaasaati jalqaba irratti hangafoota isaanii. Lixa Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa qaama wayyaanee irraa hiikate. Lola uummata Oromoo fi saboota Argobbaa gidduutti banameen lubbuun namaa darbuu qeerroon gabaase. Jaal Roobsan Gannatii kan torbanoota darbe magaalaa Mandiitti wareegame yaadachuun uummanni Gaa'oo Qebbee fi naannoo isaa maatii Jaal Roobsan Gannatii jajjabeessan. Dilbata darbe jechuun waxabajji 17 bara 2018 waraana Agaazii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo waboo adeeman lagdi nyaate. Humnootni tikaa fi basaastonni sirna wayyaanee yookaan EPRDF heddumminaan magaalaa Asoosaa mandheeffatanii yakkoota garaa garaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu irratti geggeessaa akka jiran bira ga'ame. Fincilli xumura garbummaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamuuf hundeen gaaffii uummata Oromoo akka deebi'uuf sagaleen dhageessisuun itti fufe. Amma oduu bal'inaan. Lixa Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa qaama wayyaanee irraa hiikate. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon dhiya Oromiyaa keessa sossoo'u waxabajji 15 bara 2018 guyyaa muraasa darbe kana keessa magaalaa Qeebbeetti poolisootaa fi qaama nageenyaa kan ofiin jettu humna cunqursitootaa fi saamtota abut yookaan OPDO irraa meeshaa waraanaa kilaashii 4 irraa hiikkachuu odeessi qeerroo qellen beeksise. Kanaan walqabatee magaalattii keessatti uummata goolaa turuu ishee illee qeerroon hubachiise. Lola uummata Oromoo fi saboota Argobbaa gidduutti banameen lubbuun namaa darbuun qeerroon gabaase. Wayyaaneen gamtaa'ina Oromoo cabsitee laaffisuuf lola daangaa irratti babal'iftee jirti. Uummata daangaa Oromoof ollaa Oromoo uummata keenya Oromoo irratti kaasuun lolli cimaan adeemaa jira. Haaluma kanaan aanaa Booset keessatti lola dilbata darbe banameen uummanni keenya uummanni Oromoo wareegamuu nu gabaasan. Lola kana irratti Aliyyi Nuuraa namni jedhamu battalumatti wareegamuun namoonni 2 waraanamuun gara hospitaala Adaamaatti akka yaalamaniif godhame. Warra lamaa keessaas lubbuun nama tokko darbe. Hanga ammaa gabaasaan arganne namni 2 lubbuun darbuu isaa ibsa. Jaal Roobsan Gannatii kan torbanoota darbe magaalaa Mandiitti wareegame yaadachuun uummanni Gaa'oo Qebbee maatii isaa jajjabeessan. Jaal Roobsan Gannatii erga wareegamee booda kabajaan bakka uummati Oromoo bal'aan argametti kan awwaalame yeroo ta'u dilbata darbe waxabajji 17 bara 2018 Dambidolloo aanaa dhiya Oromiyaa irraa Oromoonni hedduun walitti qabamanii maatii isaa jajjabeessaa turan. Haala kanaanis aanaan mana sibuu yookaan magaalaa Mandii
konkolaataa 7, Canqaan konkolaataa 5, aanaan Anfilloo konkolaataa 3, aanaa Jimmaa Horroo konkolaataa 3, aanaa Beegii konkolaataa 4, aanaan Daallee Waabaraa konkolaataa 4, aanaan Gidaamii konkolaataa 3, waliigalatti konkolaataa 22 maatii Jaal Roobsan miseensa waraana bilisummaa Oromoo waboo kan ta'e jajjabeessuu nuuf gabaasaniiru. Maatii Jaal Roobsan Gannatiif Waaqayyo ayyaanni Oromoo jajjabina haa kennuuf jenna. Dilbata darbe jechuun waxabajji 17 bara 2018 waraana Agaazii sakattaa waboof adeeman lagdi nyaate. Guyyaa dheengaddaa jechuun dilbata darbe sa'a 2 irraa qabanii wayyaaneen dirqama walii kennuun Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessatti konkolaataa oraalii 4 bobbaa waboo gara lixa Oromiyaatti bobba'an. Gandoota Sogee, Kusaayee, Dambii jedhaman keessatti haalaan bobba'uu isaanii kan nu gabaasan gabaastonni keenya guyyuma sana sakattaarra osoo jiranuu lagdi Luugoo Bookaa jedhamu nama 3 nyaate. Hanga gabaasaa kana argannetti reeffi nama 2 kan hin argamin kan nama tokko Gabra Mikaa'el Taaddasaa qofa argamu nu gabaasan. Humnoonni tikaa fi basaastonni sirna wayyaanee yookaan EPRDF hedduminaan magaalaa Asoosaa madheeffatanii yakkoota garaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu irratti geggeessaa akka jiran bira ga'ame. Akka oduun nu qaqqabe ibsutti qaamonni tikaa fi basaastonni sirna wayyaanee hedduminaan kan yeroo kamii caalaatti magaalaa Asoosaa madheeffatanii jiran. Tikoonni yookaan basaastonni wayyaanee kunniin kan duraan magaalaa Asoosaa turan irratti dabalamuun haala mul'ateen beekneen baay'inaan magaalattii akka seenanii jiran beekuun danda'ameera. Namoonni tika wayyaanee kan sadarkaa olaanaas keessatti kan argaman ta'uu oduun kun hubachiisuun bulchitoota Beenishaangul garii waliin wal ta'uudhaan Oromiyaa irratti hojii shiraa hojjechaa akka jiran hubachiisa. Keessumaa sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu sochii fi tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo waboon guyyuu fudhatuu fi babal'inni sochii isaa yaaddessuu irraa ifaa fi dhoksaan gufuu qabsichaa ta'uuf dalagaa diinummaa isaanii hojjechuutti jiru jechuun oduun kun hubachiisa. Kana malees akkuma baha, kibba bahaa fi kibba Oromiyaan uummata Oromoo irratti hidhattoota adda addaa ijaaranii duulchisaa jiran karaa dhiha Oromiyaa shiraa fi yakka fakkaataa tarkaanfachiisuuf karoorfatanii hojjechaa jiraachuu isaanii oduun kun ni ibsa. Kana waan ta'eef qabsaa'onni bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo waboonii fi guutuun uummata Oromoo godinichaa shira humnoonni tikaa fi basaastonni wayyaanee magaalaa Asoosaa madheeffatanii shiraa jiran fashaleessuuf dammaqinaan hordofuu fi socho'uu akka barbaachisu dhaamsi darbee jira. Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamuuf hundeen gaaffii uummata Oromoo akka deebi'uuf sagalee dhageessisuun itti fufe. Torban darbe keessa magaalota hedduu keessatti hiriirri mormii sirna wayyaanee irratti adeemsifame. Hiriirri kun magaalota lixa Oromiyaa, Mandii, Najjoo, Dambidolloo fi kanneen kana fakkaatan keessatti kan adeemsifame yoo ta'u, hundee gaaffii uummata Oromoo bilisummaa uummataaf biyya Oromiyaa walaboomsuu irratti dhaadannoon kan fuulleffate ta'uullee nu gabaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Adaree kan jedhamtu kan Baha Wallaggaa Nuunnuqumbaa jalatti argamtu keessattis mormiin sirna wayyaanee akka adeemsisamaa ture nu gabaasanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaataa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kasin dhageessise jaal Ciibsaa Mardaasaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun gara qophiitti aanutti isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Kun Kiristaana ta'e sama jiru duniyaa addaan fuudhamani. Oromoo misoomsuuf biyyatoo siddura baatu lubbutoo beenoota ilmaan kee durattuu osoo nu jiru wantu qabdu.
uummattoota ollaa saba Oromoo irratti kakaasuun umurii bittaa addawaawii ni gabaabsa malee hin dheeressu. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 14 bara 2018. Mootummaan Itoophiyaa addawaawiin durfamu har'as akkuma kaleessaa uummattoota ollaa Oromiyaa fi lammiiwwan saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan saba Oromoo irratti kakaasuu fi hidhachiisanii itti duulchisuu bal'inaan itti fufee jira. Weerarri dhiyoo kana godina Harargee kallattii Cinaaqsan, Mi'eessoo fi godina Baaleetiin Oromiyaa irratti baname kanuma mul'isa. Waraanni wayyaanee fi liyyuu poolisiin Sumaalee Waxabajjii 9 bara 2018 Affaar keessa kutanii lafoota Oromiyaa kiiloo meetira 60 ol keessa seenuudhaan uummata nagaa naannoo Mi'eessootti jumulaan fixan. Akkasumas torbee darbe keessa magaalaa Oromiyaa Cinaaqsanii fi naannoo ishee weeraranii uummata nagaa hedduu fixan. Kana malees Baalee lafa Oromiyaa keessa seenanii dubartii Oromoo tokko gara jabinaan qalan. Duula waraanaa kana duuba taa'ee kan hoogganu jeneraalota addawaawii ta'uun mirkaniidha. Hoogganotaa fi jeneraaloti addawaawii maqaa liyyuu poolis jedhuun Somaalota naannoo Somaalee Itoophiyaa fi biyya Somaaliyaa keessaa kaadhimanii leenjisanii meeshaa lolaa ammayyaa hidhachiisuun uummata Oromoo godinoota Harargee Bahaa fi Dhiyaa, Baalee, Gujii fi Boorana irratti duulchisuu erga jalqabanii bubbuleera. Ajjechaa jumlaa qabeenya saamuu uummata keessaarraa buqqisuu fi manneetii uummataa gubanii mancaasuudhaan miidhaa kana hin jedhamne uummata Oromoorraan ga'aniiru. Duulli waraanaa addawaawiin karoorfamee yeroo dheeraadhaaf fuula sanaan deemaa jiru kun naannolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa irratti kan dhaabbatu osoo hin taane duula Oromoo fi Oromiyaa guutuu irratti banamee bal'inaan geggeeffamaa jirudha. Akeeki duula kana imaammata addawaawii ta'e jedhee sanyii Oromoo lafarraa duguuguu fi daangaa Oromiyaa dhiphisuu fi xiqqeessuuf hordofuu irraa madda. Kana malees addawaawii injifannoo warraaqsi biyyoolessaa Oromoo waggoota 3 darban keessa gonfate of duuba deebisuun gaaffii siyaasaa kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo kaamsuuf dhiittataa jira. Addawaawiin ta'e jedhee saboota biroo fi uummata Oromoo gidduutti wal shakkii uumee wal dura dhaabuun kufaatii isa mudate irraa dandamachuuf ejjibbaata wixxifataa jira. Addawaawiin gartuu Somaalotaa akeeka Somaaliyaa guddittii ijaaruu jedhu kan pirezidaantii Somaaliyaa duraanii Ziyaad Barree galmaan ga'uuf abjoota wajjin daantaa walitti michoomee dachee Oromiyaa weeraraa jira. Addawaawiin imaammata inni hordofuu fi gochaa inni raawwatu hoggaa sakattamu murni kun diina saba Oromoo qofa osoo hin taane diina uummattoota impaayera Itoophiyaa hundaati. EPRDF Itoophiyaa keessaa Oromoo fi Oromummaa akka diina tokkoffaatti ramadee balleessuuf gochaa hammeenyaa dhuma hin qabne irratti raawwate. Oromoon akka sabaatti kan taargeetii keessa galee jumulaan hidhamee, jumulaan ajjeefamee, kumaatamaan biyyaa ari'amee fi qabeenyi isaa garmalee saamamee bara addawaawiiti yoo jenne dhaadessuun ta'u. Uummata Oromoo saamichaa fi cunqursaan walumaa gala roorroon wayyaanee addawaawii nu gahe, wayyaanee addawaawii nu hin bittu nu gahe gatiittii kiyyarraa bu'i jedhee ifatti itti himuun fincila diddaa garbummaa finiinsee diina jilbeenfachiise. Kanaaf addawaawii uummata Oromoo balleessee baduuf ejjibbaata sadhumaa gochaa jira. Uummattoota ollaa wajjin walitti diree bu'aa siyaasaa keessaa argachuuf shira dalagaa jira. Silaa akka heera biyyattiitti yoo wal dhabbiin bulchiinsa naannoo tokkoo fi naannoo biraa gidduutti dhalate gidduu seenee kan furu mootummaa federaalaati. Haa ta'u malee kun waggaa tokko oliif weerara jeneraalota wayyaanee fi liyyuu poolisii Somaaleetiin Oromiyaa irratti geggeeffamu baajataa fi qajeelfama liyyuu poolisii Somaaleef kennee kan Oromiyaa irratti bobbaasaa jiru mootummaa federaalaa kan addawaawiin durfamudha. Addawaawiin Somaalota qofa osoo hin taane uummata Hararii fi Oromoo fi Affaar, Oromoo fi Geediyoo, Amaaraa fi Oromoo walitti diruuf sochii bal'aa gochaa jira. Dhiyeenya kana uummata Geediyoo fi Oromoota Gujii, Affaarii fi Oromoota Walloo walitti buusuun hanga tokko milkaa'aniiru. Haa ta'u lammiiwwan Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatanii fi Oromoo akkasumas uummata Hararii fi Oromoo walitti buusuuf yaalii isaan taasisan harkatti fashalee jira.
walumaa gala shira isaan ummattoota Somaalee, Affaar, Harar, Amaaraa, Gumuzii, ummattoota Kibbaa fi kan biroo ummata Oromoo wajjin wal dhabsiisuuf xaxan bakkoota hedduutti harkatti didamee kisaaraa siyaasaa caalu keessa isaan galchee jira. Ummanni Oromoos shira Addawaawiitti erga dammaqee bubbuleera. Addawaawii shira inni saboota biroo Oromoo irratti kakaasuuf xaxu tokkummaa uummata Oromoo daran jabeessee sirna wayyaanee Addawaawii hundeen buqqisuuf jabaatee akka socho'u taasise malee bu'aa siyaasaa argamsiiseef hin qabu. Sabaa fi sablammootii impaayiritti keessa jiran hundinuus shira Addawaawiitti dammaqanii jiru. Jaarsoliin Harar, jaarsolii fi ugaazotni Somaalee, uummati Amaaraa fi kan biroo uummata Oromoo wajjin wanni wal nu dhabsiisu hin jiru. Ka walitti bu'insa uummataa uumuuf olii gad fiigu qondaaltota mootummaa Addawaawiiti jedhanii ifatti dubbachaa jiru. Akka kanaan Addawaawiin imaammata inni uummattoota qoqqoodee wal dur dhaabuun umurii aangoo isaa dheereffachuu itti gargaaramaa ture amma hunduu irratti dammaqee jira. Uummati Oromoo uummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessaa lafa bal'aa fi tarsiimoo irra qubatee jira. Impaayerittii keessa baay'ina uummataanis isa baay'ee guddaadha. Uummanni Oromoo lafa tarsiimoo irra qubachuu isaa qofa utuu hin taane sabaa fi sablammoota 40 ol ta'an wajjin wal daangessa. Uummattoota ollaa Oromiyaa qubatan malee sabbicuun Oromiyaa keessa qubatan kan akka Manzee, Hararii fi Argobbaallee ni jiru. Uummattoota ollaa Oromiyaa hedduun isaanii uummata Oromoo wajjin firummaa fi hidhata seenaa, aadaa, afaanii fi duudhaa waliin qabu. Uummatni kanneen hanga TPLF Addawaawii dhufee nagaa isaanii booressutti uummata Oromoo waliin nagaan waliin jiraachaa turan. Adda Bilisummaa Oromoo hariiroon uummata Oromoo fi uummattoota ollaa gidduu jiraachuu qabu hariiroo ollummaa gaarii, hariiroo nagaa, obbolummaa fi wal gargaarsa irratti hundaa'e ta'uu qaba jedhee amana. Oromiyaan nagaa qabaachuuf hariiroo gaarii kan wal kabajaa fi wal qixxummaa irratti hundaa'e olloota wajjin qabaachuun murteessaadha. Kun imaammata Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbataadha. Adda Bilisummaa Oromoo keessaa'u waldhabbii daangaa fi dheeda irratti uummata Oromoo fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti darbee mul'ataa ture hariiroo dhaabbotii bilisummaa Ogaadin waliin qabu jabeessuun karaa nagaa akka furamu irratti hojjechaa ture. Ammas akka waldhabbiin hin babal'anne maanguddoota biyya keessaa fi karaa danda'ame hundaan hojjechuu itti fufa. Karaa biraa gartuulee Addawaawiitti michoomuun Somaaliyaa irraas humna dabalatanii Oromiyaa weeraraa jiran adda baasanii dura dhaabbachuuf uummata Oromoo humneessuu fi hidhachiisuun ofirraa qolachuu malee falli biraa hin jiru. Uummati Somaalee kana irratti uummata Oromoo bira akka dhaabbatu waamicha goona. Humni liyyuu poolisiis Somaalee jedhamu jalqaba kan ijaarameef sochii uummata Somaalee Itoophiyaa ukkaamsuuf akka ta'e dagatamuu qabu. Humni seera dhablee uummata Oromoo fi uummata Somaalee sirna wayyaanee mormuu irratti yakka hojjetu kun meeshaa hidhatee jiru hiikkatee diigamuu fi bittinnaa'uu qaba. Farra dimokiraasii kan ta'e mootummaan abbaa irree kan Addawaawiin durfamu qabsoo uummattootaan buqqa'ee bilisummaan uummattootaa fi olaantummaan seeraa mirkanaa'ee kanneen uummata irratti yakka raawwatan yeroon isaan seeraan gaafataman fagoon ta'u. Gartuulee fi humnootiin akka liyyuu poolisii Somaalee kan Addawaawiidhaaf ulee ta'anii uummata Oromoo irratti doolanis Addawaawii waliin dhabamu. Addawaawiin uummattoota ollaa saba Oromoo irratti kakaasuun umurii bittaa isaanii gabaabsa malee hin dheeressu. Gadaan gadaa xumura garbummaati. Injifannoo uummata Oromoof. Adda Bilisummaa Oromoo waxabajji 14 bara 2018. كشف خريصة فلو والله عبد الله أرسي قدم دافا تيرون عند رافا تنعجب باتي دبي تين سكتاتي دبي أبشا يا تني تقراني كبني يا تني قافتني يا تني تقراني كبني يا تني قافتني يا دم تكوب آدم أدوي تجروني يمدنا جأملنا من جني مالي بتنجرسني
Yo Musanu ya ditagaran Ibisa adunan ya ditagaran Yusuf Gamachun ya ditagaran Wa abdi kopin ya ditagaran Mustafa Alawen ya ditagaran Isana pakinyan imanisan Nama magoti na magudawati no oluni Senasani di kamparesani Gantu sura kangaran karkara Iya din apa unar kala tegala turre bilisumma isinu bana kapsu isan harkani arra ura bana ori din jamati ginno masrabi maka ka jati ne jari maafan tubalok se ka kabila sasa rikiche nufte ando siyasa kale pimpalman no afan no barsise no se dibabe sena badu ke se so te baba se de senu labe bara mirki kenya ango abbawi itaran harami wabinu dabbate so te baba se sena awalami rorron rakase kaballa sukma ita kare udiyadda bine mapuncha barderki jabalur bakarre ori karre kesa bangam fakapse urni jamsa ugang kalle yutur tu sabba ka digal men sena damsa madi rayan ni dan ibadimna gana to kine tachenu gudise maku punnenya na la pesa korkine ori sena benni sidi sena la firnu fakade dina dandisa olol tum media kurmun interneta yon dugasitti mi dalagaw feda kayo about samunki amanu faida atu inaman tu yomu video ni dirma vida faida matake orang doksita osobe media ka dewa me ka boka ta bawtuna soror kesa jeta ga fasitores hakke suda shene iyadin ororan abon nikala asir bugare soror kesa jeta ga fasitores hakke suda shene iyadin ororan abon nikala asir bugare akkamiti yadu safu badle sine kurmarra dajina wallala setani makaba le sine abaw gajina ingalu tusma wara buya ebu saba sajini kuta wala bumma biya bilisumma saba yomu abaw tuwar kasarra ingalu tusma wara buya ebu saba sajini kuta wala bumma biya bilisumma saba yomu abaw tuwar kasarra kore dan jamati gafaro bidani tasma biya sabu fimbani injinno wan kabu ofti murte se ko sonati kali rikicha nufte tuba abada kapsora degre inka buto sama amare jiran te sumara infedu garatas magabe subatu fakabadabam kangeratan kamne harin thalla kufti angudi sagiti yomi yu abaw rifata dikabu gatitti rammo sosocho jilaga chawle tetirarra hundinu afani media kamati nubitu fidarra iyara kamati kille sammu bisa afami pati bollo jadu bisa ya dok samati no rajalan buku wala kesam buku ilmom bofa mata da umale kaya buku ya dok samati no rajalan buku wala kesam buku ilmom bofa mata da umale kaya buku abaw khalisu bukunna ofturni asibati tiga kullu goda yamma pandi bate karaksa tiga ofra mulkina sobu barameka michota alaga jecheno romia abaw dala narkatunaga ofra mulkina sobu barameka michota alaga jecheno romia abaw dala narkatunaga
walabummaa biyyaa bilisummaa sabaa yoomuu abaatu harka isaarraa qaba. Eebuuf beelofsee horiif gaara keessaa gaafa roobni ijaaruudhaan malee tasumaa biyya isaa gurguruuf hin baane. Bara dhufaa darbaa madaan kan hin qorre himimmaan ishee dhiiga. Akkamiin ilmi ishee waadaa haadha isaatiin fufuun dhiiga. Afoo shaasetanii dhaaba hundee qabu dhiigaan gad dhaabbate. Bilisummaa dalagaa harka laalee hingaluudhaan malee akka tasee miti ifaatiin abaa'oo kan hundeesse dhiiga. Hibbuu fuudhee waadaa gootawwan shinniigaa gamatti dhiiga. Akka tasee miti ifaatiin abaa'oo kan hundeesse dhiiga. Hibbuu fuudhee waadaa gootawwan shinniigaa gamatti dhiiga. Kan addaan hin baane guyyaa gaafa rakkoo gootawwan shinniigaa salphaan boolla warra amantiidhaan addaan ba'uu dide kaayyoo isaaniitu qabsooduu fide gootawwan qaqqaalii karaa uummata hirbuu kan waliif gumaadda lubbuu koo haa darbu gootawwan shinniigaa kan hin qabne warra reeffi isaanii boolla tokko lite aangoo hin qabsoofne kabachiif teessuma kutaaf hin dhaabbanne adaadhaa jechannaan kataa yoonan kaase maqaa gootawwan qaqqaalii warra kaayyoon goota qabsoo keenya lafee isaan dhaabe seenaan haa yaadatu jaalbariisoo waabee shinnii gaarraa kana godaannisa madaa kan waliin dhuman jaalgadaa gammadaa seenaan ittaanii kan keessan baraanuu yaa riqicha keenya jaalloorii biyyaanuu ni baafna jechaadhaan gumaa keessan jaalamudaan qabne abboomaa miti kan lubbuu gumaachi shakkii tokko malee amanamaa jaalaa gumaa baasuu miti nuuf laata waaqayyo xiiqeffataa gootaa jaalafam dooyyoo gumaa baasuu miti nuuf laata waaqayyo xiiqeffataa gootaa jaalafam dooyyoo kan dhugaaf dhalate kaayyoo isaarraan guru hirbuu kudhammate kophee tokko malee qaama isaarra dhabne goota gaarii ilaalcha mul'ata kophee tokko malee qaamarraa uffata dhabne goota gaarii ilaalcha mul'ata hirbuusaa gurguree hin dhowwanne daraan kan lubbuu gumaache jaalama riigadaan nama hedduus qabne kaayyoo abaa'ooti namoota amanu kaayyoo gootawwanii nuusanii jabeessa abaa'oon akkamitti yaaddu kormarraa jajjinaa jaarsummaa dhaabbilee abaa'oo addaan abaa'oon maaloo coomaaf mooraaf walcinan dhaabinaa dhaabaaf jaasoora yoomiyyuu shakkiidhaan jallaan mana qawweedhaan buqqifna gantuudhaaf kadhattu yoomiyyuu shakkiidha jallaan mana qawweedhaan buqqifna gantuudhaaf kadhattu walabummaaf baanee bilisummaan galla yoomillee didaan biyya keenya ni qabna waraanas loltooma biyya kutaan hin waamamtu oromiyaan biyya ni qabna waraanas loltoo akka biyya kutaan hin waamamtu oromiyaan biyya walabummaa biyyaaf bilisummaa sabaa yoomuu abaa'otu harka isaarraa qaba miidiyaa qabatee dhibaafti maqaa oromoon ni beekaa garuu abbaa miidiyaa qabatee dhibaafti maqaa oromoon ni beekaa garuu abbaa bilisummaa oromoo
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agaruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.